eenyu sektara bu'uuraalee misoomaa fi humna ibsaa kan hoogganu. Tole egaa nuti humna ibsaa geggeessinaa ibidda keessa oolla nuti. Finyoo elektirikii irra deemna. Poozitiivii fi neegatiiva gidduu jiraanna nuti. As gorraan achi gorraan rakkina hamaatu nu eeggataa jechuudha. Bara bajataa kanatti guutummaa isaa maddisiifneerra ganda baadiyyaa 248 humna elektirikaa akka argatan karoorfannee turre. Ganda 30 bu'uuraalee misoomaa pooliin funyoon elektirikaa akka sirriitti diriiru gooneerra. Humni ibsaa kan argate garuu gandi tokko iyyuu hin jiru. Isteeshinii gurguddaa 11 ijaaruuf karoorfannee isteeshinii gurguddaa 11 ijaaruuf karoorfannee kuni guutummaa guutuutti hin danda'amne. Isteeshinii dabalataa 11 dhaabuu iyyuu utuu hin taane isteeshinii humti kanaan dura turan 4 amma manca'anii jiru. Baajetii isteeshinii dhaabuudhaaf qabanne hundumti isaa birriin miliyoona 12,34,467 fi saantima 25 isteeshinii duraanii sana suphuutti dhume. Isteeshiniin sunis erga suphame booddee isteeshiniin 3 suphaan ala waan ta'anii fi suphinees hojiitti galchuu hin dandeenye. Isteeshinii 4 manca'anii turaniif qarshii miliyoona amma kanaa ramannee suphaa yoo yaalle isteeshinii 3 sadarkaa suphuu darbanii waan jiraniif hojii ala ta'aniiru. Isteeshiniin tokko immoo bara bajataa dhuftutti yoo yaalame isa jedhuun murteessinee jirra. Akka bu'uuraalee misoomaa biraatti immoo daandii baadiyyaa riqicha 97 ijaaruudhaaf karoorfannee riqicha 97 keessaa riqicha tokko qofaatu torbee darbe keessa xumurame. Isa torbee dhuftu keessa isinumaa wajjin deemnee hebbisiisnaa. Sadarkaa isaa kan eeggateen torbee darbe xumuramee jira. Waan isin achumaan haa bilbilanii aanaa sanarra hawaasi gammadee machaa'eera. Kuno anis amma achumaan dhufa torbee dhuftu deemnee eebbisiisnaa tokko haala tokko mijeessa. Montaarboon adeemu jedhanii ni durse. Hello. Akkam jirtu? Oh, dhugaa moo? Muai sagga basaya. Atau rakko ma yaadai yaadau barbaachisu nama mudata. Atau barbaadani naannoo masana barbaadani. Baay'ee nama dhiba. Riqicha torbee dhuftu deemnee eebbisiisna jennee sana piroogiraamicha haa qabu. Amma bulchaana sanaatu naa bilbileetu isaan qophii hundumaa xumuranii eda roobni cimaan roobee riqichicha lolaan fuudhee deemee naan jedha. Isaan itti meera akka uummati duukaa deemee hordofee faana bu'ee akka yoo argaye akka deebisuu fi yeroo machi as deebi'utti dhannee eebbisiisnaa jedhee. Hin kolfamu. Riqicha badee hin kolfamu. Bor karaan irra deemnu baduu danda'an kolfina. In kolfina. Bor maal akka geggeessitan hin beektan hin kolfina. Uummati duukaa ergameera. Uummati gurmuudhaan duukaa deemeera. Achiiti gaafuma achi ol deebi'uu eebbisiisna jedhee mayyaade yoo argan yoo riqicha ariifatee hin deemu ta'eef. Kanaafiyyuu hin kolfamu. Dhugaadhaan kolfamu. Ana darbatee gatee miti lolaa fuudhee deeme. Uummati immoo amma danda'u yaalaa jira. Aanaa biraa immoo fuudhee iddoo biraatti hin geessu. Nu mudata kanaan duras riqichi tokko bara bajataa kana keessa akkasuma lolaan fuudhee bahee godina biraa keessaatti argamee achumatti eebbisiisne garuu. Kanaafiyyuu hin kolfinaa. Hin kolfinaa isa dhugaati. Bor waajjira hooggantan hin beektan hin kolfinaa. Bor waan badu hin beekani. Lafti nu irra dhaabbannee jiru kana deemuu danda'a baduu danda'a garaanaa biraatti. Kanaafiyyuu amma karoorri bara kana karoorfanne dhibbeentaan 99 raawwatameera.
isheen persentii tokko sunis riqichatti matiin argamneef malee dhibbeentaa dhibbaan raawwannatu. Karoorri keenya bara dhufu immoo kan qabannee jirru amma riqichawwan akkas lolaadhaan babbadanii jiranii bakka bakka jiranitti uummati meeshaa qabu. Qottoodhaan, gasoodhaan waan qabu hundumaan nu gargaaree barbaachisaa akka deemnu fi riqichaalee iddoodhaa ka'an gara iddootti akka deebisnu karoora guddaadhaan qopheessinee jirra. Dhibbeentaa sirriitti dhibbeentaan raawwatame dhibbeentaa 9 wanta karoorsine garuu dhibbeentaa 99 yoo gabaas raawwate uummatis kaka'ee nu duukaa riqicha barbaaduu danda'a. Kanaafiyyuu sammuu uummataa eeguudhaa fi persentii 99 raawwateera. Riqichawwan badan jiru ammayyuu itti adeemaa jirra. Tolega yaa sabaa sadarkaa hooggansaa kanarra jirra. Akka karooraatti riqicha 97 keessaa tokkodha kan ijaaruu yaaddanii innis bifa nama ajaa'ibuun amma mootummaas teenyutti kan inni badee itti deebina gama kan keetti. Ati bishaan hooggantaa? Bishaan hoogganaa. Ati kilaastara bishaanii hoogganta? Uummatuma kanaayyuu anatu bishaan baasaa jira argamatti. Mee gabaabsiiti karoora kee. Carraan waan laataniif akka waajjira kootis bakka bu'ee akka kottis galatoomaa jechuun barbaada. Akkuma beekamu bishaan ilma namaatiif baay'ee wanta barbaachisaadha. Suma Ingiliffisaa H2O jedhanii afaan Oromiffasaatiin H2O jedhama. H2O jechuun bishaan jechuudha. Kun immoo nuuf barbaachisaadha. Akka waajjira keenyatti karoora bara darbee keessatti boolla bishaanii 53 naannolee magaalaa, baadiyyaa, baddaa fi gammoojjii iddoo roobni hin jirrettis qotuudhaaf humna keenya baajata keenya hunda fayyadamnee hojjechaa turreerra. Haaluma kanaan boolla qotiisaaf qopheessine yookaan immoo boolla qotuuf karoorfanne 53 keessaa baajata keenya fayyadamnee boolla 2 qotnee jirra. Boolla 2 qotame keessaa inni tokko akkuma ta'etti bishaan keessaa argachuu dandeenya. Isa tokko meetira 128 gad fageessinee qotnee bishaan hin jiru. Meetira 2 gad itti daballee qotnee ammas bishaan keessaa dhabnee saantimeetira 50 itti daballee ammas bishaan keessaa dhabnee dhumarratti isa dhumaaf meetira 3 isa dhumaaf yaallee bishaan argachuudhaaf garuu hin dhabne. Achumattunis piroojeektii keenyan xumurree bajanni jirus achumarratti xumurame. Asirratti wanti dubbachuu barbaadu inni guddaan bajata keenya persentii 100tti fayyadamuu dandeenyerra boolla 2 qotuudhaan jechuudha. Bajata fayyadamne keetti bishaan boolla tokko keessaa jiraattonni naannoo sanaa dhugaa jiru. Kanis dhugamaa jiru. Anumtiyyuu erguman waajjira kana hoogganuu jalqabee rakkoo bishaanii hamaa keessa jira. Uummatuma waliin gad deebinees immoo bishaan booruu bishaan horiin keessa deemu dhugaa jirra. Isa kana dubbachuun barbaade sirrumatti. Gaaka waan uumamaan jiru dhiyeessuun baay'ee rakkisaadha. Bishaan uumamaan jira. Kan irratti immoo karoora bara dhuftuu keessatti maal akka karoorfanneen dubbachuu barbaada. Raawwii baranaa keessatti persentii 3.27 isa dhugumaatiin akchuwaaliinsaa isni kun raawwatamee jira. Garuu uummata fuulduratti immoo yeroo dhiyeessinu persentii 83.75 jedhamee akka nuuf dhiyaatuuf namti karaa waajjira kootiin murteessee fidee dhufeera. Karoora bara dhufuu keessatti boolli nuti qotnee bishaan keessaa dhabne kuni namoota hedduu halkan yeroo socho'an itti kufanii
horii loon garaa garaallee itti kufee du'aa waan jiruuf bajeta bara fuutiin boolla kana duchuu sirriitti hojjenna akka waajjiraatti qarshii miliyoonaan lakkaa'amee bahu qodatti baafnu uummati keenya bara dhufu olumaa baddaa samiirraa akka bishaan eeggatan kana dhaabannee gorsuu barbaadna. Riipoortii koo gabaasa koo kanaan xumureera galatoomaa jechuun barbaada. Akka hooggansa seektaroota jiran hundumaa irratti dandeettii guddaan asirratti arge. Dandeettii baajata isinii kenname sirriitti fayyadamte. Argitanii kanan hoogganaa jechuudha. Dhaabbata kufee utuu hin taane, seektara kufee utuu hin taane, nama kufeen hoogganaa jira. Still I am sorry. Walumaa galatti wanta jiru karaa hundumaa ilaaluu yaallee jirra. Wanta hin jedhu inni guddaan yoo jiraate hundumti keessan hooggansi iddoo hundaatti jiru zeeroo ta'uu keessan. Zeeroon iyyuu jecha ittiin ibsan waan hin jirreef. Kanaaf hojii kanaa itti hin fuftan jechuu caalaa iyyuu adabi isin eeggatu maali waan jedhu yaadaan. Sadarkaa hojii sadarkaa kanaatti akka kanatti gadi bu'ee hojii itti fufna jettanii yaaddu ta'a. Inni adabarnu jettanii yaaddu taana. I am sorry to say this. Hin danda'amu. Itti fufuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf akka murtootti wanta murteesse yoo jiraatu fayyaarra hoogganaa kan ture dandeettii ga'umsaa tokko waan hin qabneef si jalas seektara jirtu guutummaatti waan kuffisteef kana booda seektara bishaanii hoogganta. Bu'uuraalee misoomaas akkasuma wantoota ati goote yoo jiraate kufaatii fi badiisa seektara keetiiti. Waan ati tolchite tokko hin jiru. Dandeettii hooggansaa kee zeeroodha. Kanaaf kana booda barumsa hoogganta. Dhimma barnootaa hooggantaa jechuudha. Atis dhimma barnootaa irra kan turte argiteetta hojii kee. Hammam dandeettiin hooggansaa kee zeeroo akka ta'e argineerra. Kanaaf kana booda humna ibsaa hooggantaa jechuudha. Bishaanis akkasuma kan itti dandeessu yoo jiraate boolla qotuudha. Boolla bishaanii keessa hin jirre. Kanaaf kana booda fayyaa hooggantaati. Seenaadha miti kan baratte moo ji'oogiraafiidha? Istirii baratte miti kanaaf fayyaa hoogganuu hin dandeessa. Kana gara hooggansa fayyaatti dhuftaa jechuudha iddoo wal geeddartoon. Yaada dhumaa tokkoon qaba garuu utuu fixe. Egaa jijjiiramaa mas geenye nama jijjiiramnes isin asumaan itti fuftuu ose. Yaada keenya kun keenya. Beekalam. Simmoo dhuftaare as dhuftaa. Maali fuula keenya hojjeta. Lakki akkas jechuudha asumaan uummata tajaajila rakkoo hin qabu. Ani rakkoo aangoo hin qabu. Gabaasa kurmaana sattaanuutiin walitti deebina amma xumureeti.